Ani kanan jedhu ummatuma musliimaa kan akkuma isaan godhu jalqabarratti salaamatan daganne assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Isti daqiiqaan nan gahu waan ta'eef obboloota kan kuwaadha manaaf abbaa manaa hundi keessan ni beektu social media kanarratti wallaahi karan eegneen kennaa addanaa kennanii akkasumas obboleettiin tiyya takka illee jirti suuraa ishee hin qabu hin laxxafne mee gara kennaa isaanii kennaniitti deemnaa jechuudha. Waa hunda caalu jalqabarratti Quraana isa qalamaan baratamu ijoollee haarawaa gara islaamummaa dhufanii biraan naagahii Quraana kanallee ni laannafi jedhanii asumaan ergaa koodhaa tokko kabraallee isinitti agarsiisa. Jilbaaba kana diriyaadha ittiin aansuudhaan dammoo isa kinoo shamara akkatti bareechu kana jechuudha. Innaa obboleettii kan kuusanii fi akkasumas dammoo obboloota asirratti argitan kanadha kan naaf erge. Asumaan naaf galateeffadhaadha ijoolleen haarawaa agara